afaan Oromoo dubbisuu jedha. Egaa afaan Oromoo dubbisuudhaaf wantoota nun beekuu qabnu keessaatiin inni jalqabaa sagaleewwan afaan Oromooti jechuudha. Sagaleewwan afaan Oromoo kanneen jennuun immoo sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee laafaa, sagalee jabaa, sagalee irra butaa fi sagalee hudhaa jedhamu. Mee isaan kana tokko tokkoon haa laalluuti. Kan jalqabaa yookiis immoo inni tokkoffaan sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagalee gabaabaa kan jennuun ammoo yeroo dubbachiistuun qofaa ishee yookiin ammoo dubbifamaa waliin hiriirtee dhuftu qofaa yookiis immoo tokko taatee dubbifamaa wajjin yookiin ammoo qofaa ishee hiriirtee innaa dhuftu kan uumamudha jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo kaafne maqaawwan qubeewwan kanaa yookiis immoo qubeewwan maqaa isaanii A, E, I, O fi U jennu kana akka waliigalaatti sagalee isaanii yoo ilaalle qofaa isaanii barreeffaman waan ta'eef sagalee gabaabaa qabu. Kanaaf sagalee gabaabaa qaba ennaa isaan qabaatan immoo jecha kana yookiis immoo sagalee qubeewwan kana gabaabsineeti kan dubbifnu jechuudha. Kanaaf A, E, I, O, U jenna jechuudha. Jecha keessattis immoo gaafa laallu jechoonni gaggabaaboon jiru waan ta'eef jecha gabaaboo keessa sagalee gabaabootu jira. Kanaaf sagaleewwan gabaaboon jecha gabaaboo uumu waan ta'eef jecha mana jedhu yoo fudhanne sagaleewwan gaggabaaboo lamatu keessatti argama jechuudha. Isaanis sagalee ma jedhuu fi sagalee na jedhu jechuudha. Walitti jecha kana gaafa dubbifnu jecha mana jedhu arganna jechuudha. Kanaaf as keessatti wanti ilaaluu qabnu dubbachiistuun qofaa ishee barreeffamte yookiis immoo tokko taatee barreeffamte waan ta'eef iddoo kanattis sagalee gabaabaa qabdi. Iddoo kanattis sagalee gabaabaa qabaachuu ishee adda baafachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf jecha rafe jedhu yoo fudhanne rafe kan jennu kun ra fi fe kan jedhu kana jechuudha. Sagalee gabaabaa lama qaba. Kanaaf jecha gabaabaa ta'a jechuudha. Iddoo kanattis sagalee gabaabaa ta'a jechuudha. Kanaaf sagalee gabaabaan ammoo jecha gabaabaa uuma waan ta'eef ra fe jenna jechuudha. Walitti rafe jenna jechuudha. Inni kan biraa jecha cina jedhudha jechuudha. Cina jechi jedhu kunis gamlachaniinuu dubbachiistuun qofaa ishee barreeffamtee jirti. Iinis aanis kophaa qofaa isaanii barreeffamanii jiru yookiis immoo tokko ta'anii barreeffamanii jiru waan ta'eef sagalee gabaabaa qabu jechuudha. Addanatti yoo fudhanne oon addanatti qofaa ishee barreeffamte, aanis addanatti qofaa ishee barreeffamte lama taatee hin barreeffamne waan ta'eef sagalee gabaabaa qaba jennaan jechuudha. Kanaaf jechichi walitti bona jedha jechuudha. Inni kan biraa iddoo kanattis fakkeenyaaf qubee u yookiis immoo sagalee u jennu kanaa fi sagalee a jennu kana iddoo kanatti lachan isaaniiyyuu qofaa barreeffaman yookiis immoo qeenxee ta'anii barreeffaman waan ta'eef sagalee gabaabaa qabu buna jennaan jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti wanta nu ilaaluu qabnu innaa dubbachiistuun tokko taatee dhuftu yookiis immoo tokko taatee barreeffamtu sagalee gabaabaa kan uumu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf jechoonni gabaaboon yookiis immoo jechoonni sagalee gabaaboo qaban baay'eetu jira jechuudha. Isaan sana boodarraa waliin shaakaluu dandeenya. Kanaaf sagalee gabaabaan yeroo dubbifamaan qeenxee ta'ee dubbachiiftuun qeenxee taatee yookaan ammoo dubbifamaa wajjin qeenxee taate yookiis immoo tokko taatee hiriirtu kan uumamudha jenneetu bira dabarra jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti kana jenne jechuudha. Inni lammaffaan ammoo sagalee dheeraadha jechuudha. Sagalee dheeraan ammoo faallaa sagalee gabaabaa dubbachiistuun yeroo dubbachiistuun tokko yookiis immoo dubbachiistuun gosti tokkittiin lama taatee barreeffamtu kan uumamudha. Innaa dubbachiistuun tokkittiin lama taatee barreeffamtu kan uumamu sagalee dheeraa jennaan jechuudha. Faallaa isaa amma sagalee gabaabaa keessatti dubbachiistuun tokko taatee innaa barreeffamtu kan uumamu sagalee gabaabaa jenneeni. Innaa dubbachiistuun lama taatee barreeffamtu jecha keessatti isa ta'u qofaa ishees haa dhaabbattuuti sagalee dheeraa uuma jechuudha. Kanaaf egaa sagalee dheeraaf sagalee dheeraan walitti dhufeetu jecha dheeraa kan uumu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf
A jechuu dandeenya. E jechuu dandeenya. I jechuu dandeenya. O fi u kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti jecha laafaa jedhu keessatti aan iddoo kanatti lama ta'ee barreeffame waan ta'eef iddoo kanatti jechi kun amma sagalee dheeraa kan qabu ta'uu isaati. Iddoo kanattis ammas sagalee dheeraa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Sagalee dheeraa qabaachuu isaatiif sababni jalqabamaa inni qubeen aan iddoo kanatti lama ta'ee barreeffame waan ta'eef iddoo kanattis ammas qubee aan lama ta'ee barreeffame waan ta'eef jechuudha. As biras yoo dhumne jecha eelee jedhu keessatti iddoo kanatti sagalee gabaabaa sagalee dheeraa qaba. Ammas iddoo kanatti sagalee dheeraa qaba. Sababni keenya immoo waan qubee een yookiis immoo dubbachiiftuun een lama ta'ee barreeffameef jechuudha. Inni kan biraa iddoo kanattis fakkeenyaaf meetii kan jedhu kana keessatti iddoo kanattis sagalee dheeraa qabaachuu isaati jechuudha. Sababiin isaa jennee yookiis immoo qubee een lama taatee waan barreeffamteef iddoo kanattis iin lama ta'ee barreeffame waan ta'eef sagalee dheeraa qaba jechuudha. Inni kan biraa oon iddoo kanatti lama waan ta'eef sagalee dheeraa qaba jechuudha. Addanattis iin lama waan ta'eef fakkeenyaaf jecha loomii jedhu keessatti iddoo loo kan jennu kun amma sagalee dheeraadha jechuudha. Mi kan jedhus sagalee dheeraa ta'uu isaati jechuudha. Inni kan biraa jecha raafuu jedhu keessatti iddoo kanatti aan lama taatee barreeffamte iddoo kanatti immoo uun lama taatee barreeffamte waan ta'eef jechi kun jecha dheeraadha. Raa kan jedhu kana birattis sagalee dheeraa qaba. Fuu kan jedhu kana birattis ammas sagalee dheeraa kan qabu ta'uu isaati. Akka waliigalaatti sagalee dheeraa kan jennuun yeroo dubbachiistuun tokkittiin ishee lama taatee barreeffamtu kanneen akka aan dubbachiistuudha. Aan kun lama ta'ee yoo barreeffame, een dubbachiistuudha. Een kun lama taatee yoo barreeffamte, iin dubbachiistuudha. Iin lama taatee yoo barreeffamte, oonis dubbachiistuudha. Lama taatee yoo barreeffamtee fi uunis dubbachiistuu waan ta'eef lama taatee yoo barreeffamte kan uumamu sagalee dheeraa ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf mata dureen barnoota keenyaarraa kana fakkaata jechuudha. Galatooma.